بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبوليان خيري ده نتيز ربي بكسن نواقي سلال مكة مدينة ونين جتشو برباد كعباد أننو عرفات أبتو دالا إلما نما وان دجي رجرو بكت ولقبي tokko ranajjatu walirrajjatu waliif rahmata qaba ajaa'iba goota wahumachi gartu kana televiziyoonii bani qilleensumarra naalaal ilaal qalbiidha wajji ilaal immoo malee wannummaan gosa namaati jan guutuun achi jirti. Maaltu raasii galee maal qaraateen siinjee maaltu raasii galee sammuu teeti fayyadamuun ni feetaami. Mu'mina kataate kanaan imaana kee jabeessi, nama jabaa kataate jabeenya diin kanaa quwwatahu qalbii teetirra kaadhu. Olii gad deeman qushaan qushur haa fuudhee waan biroosi faarsee haadiin rabbii kana kabajaa isaa qalbii teetirra dhoorku gaafa duute sirraa kafaluu ta'a rabbiin ammoo hin ta'in akkas hogguun akkana siin jiru ati kadur beeytu na'am walaa wallaahi ni'imaa tana caaltu rabbiin nuun goone ji'i hin qabnu hoo ji'i qabadhu rabbii keetiif ati immoo kawaa shakkitee namni waa sirra wal fakkeeyse hooqqaree waaniin siin juutan ankaniin rahmata asitti haasoo ati naa beekuu dhabdee kana aarse sun gaafa beekin nadaama rabbi natti hin fidin du'a. Biyya hundarraa nabi Muhammad bar gaafa duree ergamu sabaa fi maqaa biyyaatiin namni walit duulee furmaata kanaatiif ergame tawhiidaaf ergame eeganaa dhala ilma namaa kabajaa hurmaa banii aadamiif ergamu isaa keessatti hunoolal ijaanni gartaamiin makkat alhamdulillahi rabbil alamin asirra dhaabbattee laal wanni nama walii galchu wanni nama tokko godhu maaliiji niin arke walaa uwabara ulamaan ikkiyaan warra usulaa biratti alwasiila laa tubarriru lgaaya kaayoo ta'e keessatti niyaa toluun boodayoo wanni biroo duuba jiraatte qaala allahu subhaanahu afa xukma aljaahiliyyati yabguun ati لفاتين تيتون نتيجة بودا مال توتيش ومن لم يحكم بما أنزل الله خناف لفاتي تقول لا الوسيلة جلق والنياتلون لا تبرر الغاية. هذه قاعدة عند الأصوليين رحمهم الله أكناتاتو لا لباقي نمديرا جولتين درققو أبو وري haasawa xilaataa haasawa nama keenyan ta'ini namni keenya nama shaadateeni jee kanan tahini dhageeyse diin rabbii dhiibuu kana hin qeebalin beekomsa ta'ee sammuu ta'e keessan taa'in haqi firraa bakka firraa haqi hoggu assalaamu alaikum juu warra akkam ooltan akkam bultan juu san haqi firraa ati biyyaa fi dhaloota walii nama galchaa hin jiin dogongora koottu laal kaabaa fi xawaafaa fi makkaa fi madiinan naa laalladhu dhala ilma namaa shanyii namaati wanni jaan hin hafne bayyaayinat achi jira achin naa hubadhu duba alhamdulillahi rabbil alamin amma akka waan madaafaan naa ta'e inni kun naa qabadhu gammachuu kanaatiin qabaarra naagalee jira mistira diin islaamaa beekeetiin jira yoo itti maal qabaati aalama waliigalcheet oromoo waliigalchuu hin danda'u ettee lol taati ona wallahi sinje dubbi jeefin jeebar nama kabajaa nama sammuu qabu haqaama qalbiin sirrii dalaytu bar dubbi jeefin jee malee beeki sin baanu hubadhu akkaan sinjee way dhageesse isaati diin aalama kana walii galchi hunoo biyyaatti gartu kanatti nama afaan addaa dubbatu wahuma sujuuda asirraa qabu alaama siimaa milekkata diiwwan firraa qabuuf jecha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولنجيوتي دوبا قناتي أورما وليقل چون دندو جته دران جولي دبسيته بر أدو علماء ربين دجير نوخاو باتي أكنو تخساري ويقوا قبداتي أن درجة علماء قبدو بر زبانان بري خطاب رتيس بريتين زبانا كنافا جرا واباسو في ورا غورسو كان شيكن كان خبجمو قبن نا خبجي دوبا قلبي وسان كان مالرا yoo sirriitti irraa dhoofnee himne qaamaan nama madaawa madaa tanarra deebinee barbareenna inu janiiti malee kitaabaan himu kananii wallaalan sitti fakkaati yeey asirra deebii
waan jettuun si hima qalbii teetirra waan qabattuun si hima dura nabi Muhammad wanni ergameef sabaa fi biyya wal zallamte warra maqaa biyyaatii waliif bobba'e warra maqaa sabaatii waliif bobba'e kana tokko godhuudhaa dhufeen siin jee uumaa takka bar ilmaan haadha takkaatii fi abbaa tokkooti bani aadam hawa aadam janii bar ilmaan haadha takkaatii fi abbaa takkaati eenyu daanqootta yoo achitti daanqoodde asitti Oromoonis damee hedduu qabdi addaan qoodu si fida laal kaayoo warra sammuutti meeshaa warshaa irraa baheetu humna meeshaatii fi dalagaa meeshaadhaa dubbata yaadha achin itti fayyadamta kaan biti alaasitti himturra warshaarraa waraqaa warshaa wajjin meeshaa wajji baasisan saniin itti fayyadamta bani aadam rabbii uume aalama kana dachii samii rabbii uume akka namni itti bobbahee galu kabajaan bani aadam itti argamtu rabbii nama uumeen nuu himuu qaba malee kabiroo ambiti alaa haasa'uu hin dandeessu walaa uwwa bara rabbiif jecha jaalatuu jibbu alwahda uumaa rabbii takka godhu diinirra nama tokko goona gizee hunda namni namatti iyyu yoo diiniif namatti iyyite furmaata harkattaa kun olaal warra kaabaan xawaafu warra makkaa madiinaadha achi laalladhu yookaan namni islaamni nu yoo rabbiif jecha waan godhuu baate aaree waan reefuu san balleessa yoo faaruu dhabe yoo maqaasaa dhabe waan dalage san balleessa bar muslimaan siin jee ikhlaasni kun hunoo tanaaf caale hatta warra shahaadateeni birattillee yoo faaruu dhabe yoo dur rabbiif jecha godhin yoo faaruu dhabe waan dur itti raffa'ee deebi'ee balleessa ish nurraa dhiisi jeeboo kitaabni moo maal jeen ejjennoon isaa akka jabaatu kun mukhlisan lillaahi rabbumaa jii dalagi jee tolche moon tolchine ma nama kana gizee walit jaaru qalbii keessatti hamtuu obboleessaan qabatinii jeen haya nageenya biyyattii dhimma nageenyaa kitaabni rabbii kun shanyii idduttee moontaan rabbii fi gabricha idduttee moontaan kaabaa madiina makkaa madiinaa laal maqaa shanyiitii fi maqaan sabaa diin rabbiitiin duran dhaabbatin fatana quftaa nadaama sittaati assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh